Maal jedhan? Of jate? Baanii gadi baanii. Laqeen jijjiiradha. Dhiisi laqeen jijjiiradha. Nasatti ariifaa laqeen. Of jate? Salphaatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota my family. Nagaa kan keenya alhamdulillah nagaa keessanii fayyaadhaan jawaattu. Jireenya akkam aafiyaan sun biraayyaana baaftanii nisniin jala nu biraayyaanne bahe alhamdulillah nagaan geggeessine isa hundumaa nu aga'u. Kanaan hordoftoota keenya sagalee immoo taaloon nu qabee jira. Ayyaannu taalloo nu kennee deeme inshallah fayyina. Nagaa kan keessanii isiniin jabaattu isiniin jennaa. Adammoo Mukaalid maaliin dhuftee jechuun keessan hin oolu. Bishaan immoo waajiba maaliin dhuftee jechuu keessan hin oolu. Akkuma isin waan addaa qabadhaa kottaa nuun jettanii turtanii waan addaa waan babbareedaa qabadhaa kottaa jajjabaadhaa nuun jettanii hin jabaanna inshallah. Waan addaas immoo inshallah qaanqaniidhaan itti wanti taane isiniif finnaa isin bashannansiifna. Bas kan isinirraa eegnu like, share, subscribe nu gochuudha. Akkuma kanallee yaada keessan koomtii jalatti nu ibsuu keessan isinirraa barbaannaa. Yaadni keessan baay'ee tokko nu ta'ee jira. Warreen nu jajjabeessanis baay'ee galatoomaa. Ishee haadha Mukaalid maaliin dhuftee adda jechuu keessan hin oolu. Adda Firaankii addaa waliin godha. Innis immoo eenyu irratti yoo jettan ati irratti Inci Saaraa Firaankichis immoo maalii yoo jettanii bishaan kana qeetaan bakka ciisatti itti naqaa. Achi booda walumaan ilaalla yaadaan isaaf kawan waan jedhu maal akka hin jedhuuni maal akka godhan itti ka'u. Bishaan itti naqeen bakka fincaate ofitti fincaate jedheen ofitti fincaate maal waan akkana hojjetaati nama guddaa miti jedhee san ittiin dubbadhatan kaa baay'ee nan lolaani. Innis illee rafaa jira waan ta'eef hirrifachuun dhiisu rabbi mana fadhiisu malee namni rafiti keessaa ka'ee hirrifatu baay'ee rakkoodha. Garuu yaadanni waan inni jedhu waan inni godhu rifatee walumaan ilaallaan isiniin jedha hordoftoota keenya. Nu waliin tura subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan koomtii galfinuufaa amma sitii sana kaameraan itti naanneffadha. Mul'ata miti. Suurri isaatti hordoftoota keenya suurichatti bishaan seenuu didee baay'ee nama sabe. Ablazi, habibi, maal nikun? Ablaziz, kai salat maal nikun nataf taqol? Ofti fincaate? Maali? Maal surree akkasii jedhaan?
Mani. Majidan. Bismillah. Ufti fincate? Mani. Duga ufti fincate? Bismillah. Maal muri kana ammo? Ufti fincate? Salphaatti. Maal dhugaa? Astaghfirullah. Maal dhugaa? Wallahi hin beeku waan. San bakka salaataa ciite jinni na osoo haati himu. Bismillah. Dhugaa maanni? Uuuy. Siree daree kana waan kana maa hojjetta? Maa hojjeta? Maa wallahi maa nan beeku. Fincaan immoo waan biraati dhugaa. Ana hin beeku. Waa biraa keessa oolte? Waa biraa keessa oolte? Mamaan maasii mana jiru waa biraa keessa maal jetta? Dhugaa maa inni? Maasii wajjin irra faara? Si wajjin irra faara? Bakka al tokko akka hin jiramti akka jinni nama waswaasu wayi. Amma dhageetti wanti naa fudhadhu kottu dhiqii farsha. Farshaa ittaa surreen. Suricha baasee achi gati bakkee. Surreen kun jiru waa tokko. Umurii kanaan iyyuu umurii kanaan ofitti fincaamaa wala ofitti of balleeffamaa. Mama nan beeka du'an hostinna kaasina agarsiisu jira. Maaf hollaaltamaa ofiroo sabiyyooti ati. Sabiyyoo bichaa tokkotti fincaa ofitti hojjetaa. Asuma guyyaa rafuun jaalluun jedhee tura finaan jedhe malee. Maaf biccoo si raftaa afanikaa. Biccoo si mataa kee riftee godhataa afanikaa. Guyyaa kana yeroo bakka salaataa ciifame siluma yoo akka nama godhame. Bakka salaataa ciifamee ciifamuudha baatee bas kana ofitti hojjechuun kan ka'e walla hin ta'u. Astaghfirullah. Amma surreen na jijjiirradha surreen hafi jira. Maal surra jijjiirratta? Ishi maal godha? Kan maal gadi baay'ee. Maaltu si aarsa ani soofa sinatti agarsiisu jira. Maaf uffatte akkas gootaati. Itti irraan kaa'een kanan xireessa. Akkas goota maal bu'aan maalan beekaa egaa. Wanta akkana. Wanti nama aarsu jira. Ani situu kaasinatti agarna agarsiisu jira miti yoo argeera. Taa'ee kaama jijjiiruun hin jiru. Sa'aatii barbaadan ofitti fincaanuutti boolaame kan akkameetti jijjiirratama. Daa'ima na dhiitee moo koo? Taa'ee maaf akkas goote ati beekaan akkana of goote. Gadi taa'e jijjiirrachuun hin jiru. Atoo nama guddaa maaliif iyyuu ofitti fincaa taree? Fokkisi boo akkasinaan jedhetu wanti nuti beekaaf itti fincaa yookiin deeggartee hin sassartu jechuudha ati. Maaf asirratti tararee maaf of keessatti fincaa? Wazin jedhe bakka ani. Maaf kaalidee of seetee? Isa waan bica ofitti fincaate moo? Inxiraa immoo dhabaa. Inxiraa. Maaf inxiraa. Isa boolla guddaa ta'e. Fincaan turee ka'e sirraa keessa si teessisuu. Akka haala kan sirrii jijjiirradha. Jijjiirratti du'i kottuuta. Maa? Kana dhiisi bakka. Saatiif barbaade dhaqxe surree jijjiirratta. Kunuunsi keessa lola'e bara. Ila kunoo. Keessa gadi lolaa. Sinatti boolee bakka ani takkaa waan akkanaan bisu sinatti boolee. Maaf sitti boolaa Ariyaan? Fakkana godhe. Sitti boolaa. Jijjiirrachuun hin jiru. Wallaahi jijjiirrachuun hin jiru. Maali? Jijjiirrachuun hin jiru. Waan jijjiirraa. Gana dhiisi boo. Laa wanti takka ni jedhu hin jiru. Gana dhiisi ammoo na darbatti. Deemuun hin jiru. Taa'e gadi. Aboo namatti dhufaan dhufe namni dhufe na argaa na furaan jijjiira kana. Waay ofittan boolee gadi kanaas. Ofittan boolee. Ana akkamitti idime kana ofittin boolee. Dhimma keeti kaas lamaan ofitti fincaa. Jinni wanna waswaasa. Waswaasamtee dhifte langash waaya jijjiiratu bakka. Dhaqeen jijjiiratu. Saatii dhuma barbaadeen ol baanii gadi baanii. Dhaqeen jijjiiradha. Dhiisi dhaqeen jijjiiradha. Nasattari kaa dhaqeen jijjiiradha. Kottuun nulesis dhiisila kottu. Duu hin jijjiirtu. Hin jijjiirine kottu. Wayi fanjadee kottu. Maali? Maali? Hin jijjiirine kottu. Kottu taa'e. Maa wallaahi nama fokkisina yeellaa. Taa'e. Maali ilaalu waan sitti agarsiisaa ta'a. Suma yeellee waa biraa. Waan sitti agarsiisaa. Maa kamutan ka maa nama dhufe na argi maallaan jee. Kamera. Maa kamera maali? Firaankiisi godhe. Firaankiisi godhe? Fokkisi malee. Bishaan wali fincaanii miti adii oottiin teessis. Wallaahi? Bishaan natti namme? Bishaan sitti naqe. Yoo natti naqe? Firaankiisi godhe. Maa yoo lakkaan rifatteettaa? Wallaahi nama rifachiisan dhugaa rabbii. Oyyoo lakko hordoftoota keenya
Kuna argitanii kana lamero kurrifata sinin jedhee Rasulullah akkuma jedhe kaa Masa surreen kan kubari afaan baasee dubbatamu. Surreetti bishaan dhuguu dide baay'ee na cannaqe. Sayyuu si keessa lolaa eebaa. Amma firaan keessa bishaan jaar kana kun akka Dhuguu dide. Dhuguu dide kaarree bishaan galuu dide. Bishaan keessa sagaluu dide na cannaqe. Wardiftoota keenya akkasitti na Abdullaziziin akkas wajjedhee as kita. An kan namatti mul'isu dhugaa rabbi. Ani gaawuleni. Kanaani rifateera kun akkasitti wajjedhee. Kun biraan jiraata. Tuicayee. Yaada kan kee maal samudate kasummeetii kamis dhagaame. Dhugaa wal biraan kee ta'uu sana iddoo tokko rifadhee. Rema surreen kan koo akka surree biraan itti barbaayee irraa mul'ata. Fincaaluma maal kaayidoo man ta'e. Kanaan hordoftoota keenya. Hawwaasa waan jiru qabu. Asiin jedhee mana waan jiru qabu waan akka natti. Rifateetta? Dhugaa baay'ee rifadhe. Wallaahi. Yeroo biraan hojjetan wallaahi hin jennaa jedhu baadiyaan jira. Dhugaa biyya fakkaata waan nama ajaa'ibu immoo. Kanaan hordoftoota keenya viidiyoon keenyaadha kana fakkaata. Piraankiin kan koo hadda kana fakkaata. Akkuma sunitti beekaa yaada keessan koomti jala nuukaa warreen jechuun warreen jajjabeessaartanus akkuma kanaan itti nuufuufaa inshallah karaa fuulduraatti waan baay'ee qabannee isinii dhufnaa. Kanammoo inni gadnaa isiniin jala. Waa kaalidoona gootanii kaalidoona godhanii dhugaa rabbii mucaasaa biyyina godhanii. Ani bagana qaamatti fincaa'in beeku alla maalan deematti fincaa'in waay. Share, like, subscribe nu godha. Prank godha kana fakkaata.